Itoophiyaa kan mudate kufaatii siyaasaa nageenya waaraa dhabuu lammiileen beelaaf saaxilamuu qofa osoo hin taane kufaatii dinagdee jabatu mudate. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo lagannaa nyaataatiin biyyi raafamaa jirti. Kufaatiin dinagdee Itoophiyaa mudate ammoo gaafii fi fincila uummataa okkaamsuuf baajata humna waraanaatiif ramadamu irraa kan ka'edha. Mootummoonni abbaa irree yoom gaafii uummataa afaan qawweetiin okkaamsuuf baajata ramaduu dhiisanii misoomaa fi dimokiraasii irratti xiyyeeffatan gaafiin jedhu gaafii uummataa cunqurfamaati. Gaafii uummataa cunqurfamaa deebisuuf ammoo qabsaa'onni mirga uummataa cunqurfamaa falmii hadhaa mootummaa gabroomsaa waliin taasisu. Kanaafika Jawar Muhammad dabalatee warri mirga uummataaf qabsaa'u kan mootota abbaa irree faanam wal aansoo wal qabaa jiraniif yooyyaa alaamanni keessan sa'a nama keessa waliin akkam jirtu jechaa kun qophii hirmaannaa beektotaatiin dheengi'amtee sukkuumamtee siimoytee kan isinii dhiyaattu qophii Miil'uu Tibbanaati. Miil'uu Tibbanaa teenya har'aatiin kasaaraa waraanni waliinii Itoophiyaa dinagdee biyyaa irratti dhaqqabsiise beekumsaa fi xiinxalla hayyootaatiin wal simsiifnee qophii Miil'uu teenya har'aa taasifannee jirra. Gama biraatiin ammoo qabsoo hooggantoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Empire Itoophiyaa keessatti taasisaa jiranii fi haala biyya keessa jiru hunda wal simsiifnee qopheeffannee jirra. Ani Siraj Sabaf gama ogummaa kaameraatiin Abdii Jamaal Miil'uu isin biraan ga'uuf qophaa'ee jira. Miil'uu gaarii wajjin turtii gaarii qabaadhaan affeerraa kennam. Sirni gita bittaa Empire Itoophiyaa gaafii uummataa deebisuu caala okkaamsutti dhimma baham hooggansaa fi beekaa bakka isaa malu kennuu fi caala dhabamsiisutti amanam. Sababiin isaa ilaalcha dulloomaa jaarraa kana wajjin deemuu hin dandeenyem kan aangoon waaqarraa naaf kennamte jedhutti waan amananiif. Kanaafi qabsaa'onni dachiin Oromiyaa biqilchite kumaatamni harka sirna gita bittuu Itoophiyaatti kan kufaniif. Egaa bulchiinsi biltsiginnaa akeeka biraa qabaatee osoo hin taane xurree mootonni Abisiiniyaa dhoosan irra deemuun beektotaa fi qabsaa'ota onnee uummata cunqurfamaa keessatti gaara seenaa ijaaratan kan dhabamsiisuuf deemuuf. Kan nama dinqu ammoo mootonni Itoophiyaa afaan qawweetiin bulchan kufuu isaanii osoo beekanii uummata cunqursu. Qabsaa'onnis gidiraa fi dararaa isaanii osoo beekan uummata isaaniitiif qabsaa'u. Kun bartee qabsaa'onni sirna abbaa irree wajjin yeroo wal falman qabanidha. Qabsoo karaa nagahaan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo geggeessaa jiran keessaayyuu laguu nyaataatiin wal qabate qabsoo karaa nagaa uummanni yookaan ammoo qabsaa'onni uummata cunqurfamaa ittiin qabsaa'an keessaa isa tokko. Kunis diddaa mootummaa biyya bulchaa jiru irratti karaa ittiin argisiisanidha. Biyyoota addunyaa yookaan ammoo addunyaa teenya har'aa keessatti namoonni uummata cunqurfamaaf qabsaa'aa turan kanneen akka Matamaa Gahandii faanii sirna cunqursaa Biriteen yookaan Ingiliz ofirraa kaasuuf diddaa nyaataa lagataa turani. Kanaan wal qabatee sirna isaa irratti finciluudhaan qabsoo bareedaa geggeessaniitii jiru. Jawar Muhammad Faatis diddaa mootummaa biltsiginnaa irratti argisiisuudhaan diddaa nyaataa erga jalqabanii sa'aatiileen hedduun lakkaa'ameetii jira. Guyyoota gara 14tti kan dhiyaatu jechuudha. Diddaan kun ammoo Itoophiyaa ibidda itti qabsiisaa jira. Kutaalee Oromiyaa gara garaa keessatti ibiddi diddaa qabateetii jira. Manneen barnootaa hedduu keessatti aanaalee fi godinoota Oromiyaa hedduu keessatti sochiin diddaa uummataa jalqabeetii jira. Kun ammoo kan namatti argisiisu kufaatiin dinagdee Itoophiyaa kallattii garagaraatiin saffisaa jiraachuu isaati. Mootummaan biltsiginnaa jijjiiramni siyaasaa erga Itoophiyaa keessatti dhufe maal jijjiire? Jijjiiramni karaa siyaasaatiin guutummaatti harka finxaaleeyyii galee jechuun ni danda'ama. Itoophiyaan jeequmsa siyaasaa jaarraa tokkoof walakkaa oliif keessummeessuu jalqabde ammas hin dhiifne. Dinagdeen Itoophiyaa qormaata keessa akkamitti seene? Maddi kasaaraa dinagdee Itoophiyaa hoo maali? Miil'uun deebii qabdi.
Gaazexaan Itoophiyaa Business Review jedhamu mata duree kasaaraa lolaa fi jeequmsa yookaan The Cost of Conflict and Instability jedhuun lolaa fi walitti bu'iinsa rakkoo siyaasaa irraa maddan akkamitti diinagdee biyya Itoophiyaa caccabsee kufaatiif akka saaxilaa jiru irratti xiinxala bal'aa barreesseetii jira. Gaazexaan kun xiinxala isaa kana keessatti daataa fi ibsoota qaamolee mootummaatii hanga dhaabbilee idil addunyaatti hayyoota diinagdeetii hamma xiinxaltoota siyaasaa fi nageenyaatti yaaddoo fi yaadota kasaaraa lolaa fi rakkoo diinagdee yeroo ammaa Itoophiyaa irratti ka'an dhiyeesseetii jira. Itoophiyaa Business Review gabaasa isaa kana kan eegaluun diddaa uummataa waggoota dura Oromiyaa keessatti dho'e kaasuudhaan bara 2015 irraa eegaluun diddaa fi fincilli mootummaa raasee ture waggoota lamaan kanas itti fufee jira jedha. Ammas aduu har'aa kanas garuu Oromiyaa keessatti diddaan sirna biltsiginnaa itti fufee jira. Mana hidhaa keessatti Jawarfa'a nyaata lagachuun alatti ammoo qeerroon dargaggoon Oromoo sirna kana jalatti buloodeduun hidhamtoonni siyaasaa Oromoo bilisa haa bayan jecha falmaatii jiru. Lolaa fi diddaa kana keessatti namoonni kumaatamaan dhumanii jiru. Bara 2018 keessa qofa uummata miiliyoona 2.3 qabeenya isaa irraa biyyuma keessatti buqqee. Waggoota lamaa fi walakkaa darban kanatti lolli fi walitti bu'iinsi garagaraa 113 ta'u biyyattii keessatti uumamee jira. Kunis lola dhiyootana Tigraay keessatti adeemaa jiru osoo hin dabalatin jechuudha. Lolli fi walitti bu'iinsi kunis mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed gatii guddaa baa'isaa jira jechuun barreesse. Waggoota lamaan darban keessatti rakkoolee siyaasaa kanneen to'achuuf baasiin mootummaa qarshii biiliyoona 14.2 bara 2018 ture irraa bara 2020tti gara qarshii biiliyoona 24.2tti ol guddatee jira jechuun kasaaraa siyaasaa Abiy Ahmed diinagdee Itoophiyaa irraan gahee maamiltoota isaa dobbisiise. Itoophiyaa Business Review jechuudha. Hanga ammaatti wanti adda bahee himame jiraatu baatus jedha gabaasni Itoophiyaa Business Review kun sababa lola Tigraay keessatti uumame kanaatiin kaaznaan mootummaa Itoophiyaa guddoo miidhamuu hin oolle jedha. Kasaaraan karaa nageenyaa fi gaaga'amni namoomaa walii galatti uumame diinagdee biyyaa duraayyuu bayyanachuu dadhabee gatan taraa jiru caalattu tittimaa itti hammeessuun kufaatii diinagdee hammaataa hordofsiisuu waan hin oolleedha jechuun kufaatii gama diinagdeetiin Itoophiyaa mudatuu malus akeeke. Kun ammoo qabsoo uummata cunqurfamaa ukkaamsuuf waan taasifameedha. Akkuma mootota isaan dura Itoophiyaa bulchaa turanii sirni biltsiginnaa hammam maqaa jijjiiramaatiin aangoo irratti bahee qabsoo uummataa ukkaamsuudhaaf gaafii uummataa afaan qawweetiin ukkaamsee irra darbuudhaaf uummataan lolaatii jira. Kun ammoo kan namatti argisiisu gaafa uummataan loluuf ka'u baajata guddaa ramadee humna waraanaa uummatatti bobbaasa. Gaafa kana diinagdee biyyaa onkuteessaatiin deema. Sadaasa bara 2020 walgahii gargaartota misooma Itoophiyaa fi hawaasa dippiloomaasii Finfinnee keessa jiran hirmaachise taa'ameetii ture. Mootummaan ibsa walgahii kana irratti kenneen ammaan boodam waraana Tigraay waan mo'anneef fuula keenya gara misoomaatti deebifannaa rakkoolee fi yaaddoowwan investoroota keenya kaasaa turanis ni furra jedhee ture. Walgahiin sun eega Abiy Ahmed xumuramuu waraana Tigraay labsee guyyaa lama booda kan taa'ameedha. Abiy Ahmed haasaa paarlaamaa biyyattii irratti taasiseen lubbuun nama tokkollee hin dabarre nama muraasatu Suudaanitti baqatee isaanis gara biyyaatti deebisuuf irratti hojjetaa jirra jechuun dubbatee ture. Garuu haasaa kana booda ragaaleen bahan akka argisiisanitti lubbuu namoota nagaa ajjeefamuu haadholii fi shamarran bifa suukaneessaa ta'een loltoota mootummaa Eertiraa fi milishaa Amaaraatiin gudeedamuu fi qabeenyi isaanii saamamuu miidiyaaleen addunyaa ragaa waliin saaxilanii. Uummanni miiliyoonotaan beela'uu fi buqqa'uu uummanni buqqa'ee baqatee daangaa qaxxaamuruun Suudaan galan 60,000 caaluun isaa addunyaa eeyyisiise jedham. Itoophiyaa Business Review yoo haala ture dubbistoota isaa yaadachiisuu fi haasaa ministeera muummee Itoophiyaa kan qormaanni siyaasaa jabaan mudate
gaafa qeeqoom. Jalqaba gaafa Abiyyi Ahmad sadaasa afur bara 2020 maqaa duula seera kabachiisuu jedhuun lola Tigraay irratti labsu kaayoon duula kanas adda bilisa baasaa uummata Tigraay aangoo irraa buusuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuun yeroo gabaabaa keessatti xumurama jedhameem. Haa ta'u malee sun hin taaneem. Lolli dheeratee nagaa fi tasgabbii naannichaa irra darbeem gaaga'ama siyaasaa fi dinagdee guddattee ceetii jira. Bakka nagaa fi tasgabbiin hin jirretti dinagdeen biyyaa bututee gara kufaatii biyyaatti geessuu mala jechuun sodaa qabus ibseetii jira. Ethiopia Business Review gabaasa kufaatii dinagdee Ethiopia mudate irratti barreessan jechuudha. Diddaan ummataa fi tarkaanfiin humnaa gama mootummaatiin fudhatamu haalli nagaa fi tasgabbiin biyyattii kan boora'eem waggaa 5 dura gaafa diddaan ummata Oromoo Oromiyaa keessatti dhoohe irraa eegalee kan jedhe Ethiopia Business Review gaafiin ummataa deebii waan hin arganneef diddaan kutaalee biyyattii garagaraa keessatti faca'ee caalattuu rakkoo nageenyaa kana hammeessee jedha. Oromoon gaafii isaa deebii osoo eeggatu hoogganaan isaa hidhaan dhabeem. Sababa kanaanis lubbuu kuma hedduutu badeem. Qabeenyi barbadaa'eem dinagdeen biyyattii laamsha'eem. Mootummaan humnaan diddaa ummataa kana to'achuuf baajata guddaa humna waraanaatii ramadeem gaafii ummataa okkaamsaa ture jechuun rakkoo siyaasaa murna dinagdee Itoophiyaa irraan gahe gaafa barreessu. Gaafiin ummataa humna tikkaatiin okkaamsuun walitti bu'iinsi bakkoota hedduutti hammaatee akka itti fufu taasise. Ummanni nagaam miliyoona 2.3 qabeenya isaa irraa biyyuma isaa keessatti buqqeem. Lakkoofsi buqqaatotaa kun kan dhiyeenya Tigraay keessatti buqqaan ummata miliyoona 2.5 osoo hin dabalatinidha jechuudha. Abiyyi Ahmad haasaa paarlaamaa gadaan isaa dhumatteef taasiseen waggaa 2 fi walakkaa darban kanatti jeequmsaa fi hokkora 113 biyya keessatti raawwatame jechuun namichi biyya ceesa jedhamee abdatamee ture gaafii ummataa dagatee rakkoo fi gadadoo lakkaa'utti ka'e jechuun gaafiin siyaasaa fi dinagdee ummanni gaafataa ture deebi'uu hanqachuu isaa afaan addunyaan beektuun afaan Ingiliffaatiin dhoksaa Itoophiyaa keessa jiru argaa dhagahaa jedhee addunyatti himem. Kasaaraan kunis lubbuu namaa fi gaaga'ama siyaasaa hamaa irra darbeem sadarkaa raafama dinagdee sodaachisaatti ceehee jira jechuunis katabeem. Kun ammoo beektotaa fi namoota jijjiirama kana fiduu keessatti shora leencaa taphatan mooraa ce'umsaa keessaa dhiibamuu isaanii fi kaayyoo ummatummaa dhiisanii kan dhuunfaa jala deemuu irraa kan maddeedha. Gaafii ummataatiif deebii laatuu dhabuun har'as Oromiyaa keessatti mormii biraa dhooseetii jira. Namoota mooraa ce'umsaa keessaa dhiibaman keessaa Jawar Muhammad kan har'a mana hidhaatti lagannaa nyaataa irra jiru nama jalqabaati. Jawar Muhammad siyaasa Itoophiyaa keessatti jijjiirama har'a Itoophiyaa keessatti mul'atu kana fiduu keessatti nama shora ol'aanaa taphatee fi dugugguruu lafee jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa nama ta'eedha. Kanaaf har'a mana hidhaa keessatti ugguramee lagannaa nyaataa irra jira. Alaa ammoo qeerroon Jawar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi namoonni biroo haa bahan jechuun mormii dhageessaatii jiru. Sirni bulchiinsa biltsiginnaa mootu mormii dargaggootaa kana afaan qawweetiin ukkaamsuuf Oromiyaa keessa oliif gadi fiigaatii jira. Kunis kasaaraa dinagdee Itoophiyaa akka inni hordofsiisu shakkeen hin jiru. Kasaaraa dinagdee fi siyaasaa sadarkaa guutuu Itoophiyaatti mudateem kasaaraa kallattii fi alkallattii yookaan naannawaa jenneem karaa lamaan xiinxalluu dandeenya jechuun kan kaa'e Ethiopia Business Review kasaaraa kallattii yeroo jennu baasiiwwan adda addaa mootummaan diddaa fi lola taasifamaa turaniin ammas taasifamaa jiran dhaabsisuuf baasuudha yoo jedhu kasaaraan karaa naannawaatiin dhaqqabaa jiru qabeenya badeef beenyaa abbootii qabeenyaatiif kafalamu bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandiim bishaan ibsaa sababa lolaa fi hokkora uumamaniin barbada'an akkasumas baasii suphaa isaaniif barbaachisu dabalatee kun hundi kasaaraa alkallattii yookaan karaa naannawaatiin mootummaa irra dhaqqabuudha jechuun kasaaraa dhaqqabe kallattii fi alkallattiitti qoodee barreesse maxxanse. Haala kanaan jedham gabaasni Ethiopia Business Review mata duree The Cost of Conflict
instability jedhuun baase kun waggoota 5 darbanitti mootummaan gaafii uummataa deebisuu caalam gaafiilee kanneen okkaamsuuf baasiin guddaan humnoota waraanaa sadarkaa naannoo fi federaalaa irra jiran irratti dhangala'ee jira jechuun saaxileem. Maddi rakkoo kanaa ammoo gaafii uummataa deebisuu dhabuu yoo ta'u qabeenyi guddaan biyyi qabdu misoomaa fi guddina irratti osoo hin ta'in lolaa fi hokkora uumaman to'achuu irratti qisaasa'a jiraachuu isaas akeekem. Baasiin Itoophiyaan waraanaaf baastu dabalaa dhufuun bara 2020 qofatti dhibbeentaa 20 akka dabales mul'isa. Baasiin baajata waraanaa ifatti himamu kun baajata idilee hojiilee guyyaa guyyaaf oolan malee baasiin bittaa meeshaalee waraanaa fi duula garagaraatiif oolan iccitiidhaan waan ta'aniif baasiiwwan sana hin dabalatu jechuudha. Akka gabaasa baankii biyyaalessa Itoophiyaatti mootummaan diddaa uummataa kana ukkaamsuuf baasii guddaa baasem. Ammas baasii guddaa baasaa jira. Fakkeenyaaf waggoota 2 keessatti baasiin humnoota waraanaa fi nageenyaa irratti bahem bara 2017 fi bara 2018 qarshii biiliyoona 14.2 ture. Bara 2019 bara 2020 erga Abiyyi Ahmad aangoo qabatee booda garuu qarshii biiliyoona 24.2tti ol guddate. Kun ammoo erga jijjiiramni ce'umsaa dhufe wanti hanga ammaatti qoratamee lafa jiru dhabamus erga waraanni Tigraay eegalee ammoo baasiin kun ji'oota muraasa keessatti qofa gara qarshii biiliyoona hedduutti akka ol guddatu shakkiin hin jiru jechuudhaan itti fufaa barruun Itoophiyaa Business Review kunim. Yeroo garagaraatti muddamni siyaasaa dabalaa dhufus rakkoon hammaataan garuu kan dhalate muddama siyaasaa ajjechaa suukaneessam artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwate hordofee akka ta'es gaazexaan Itoophiyaa Business Review jedhu kun ibseetii jira. Gaazexaan kun xiinxaltoota diinagdee hayyoota tikaa fi nageenyaa wabeeffachuudhaan akka jedhutti kasaaraan karaa alkallattiitiin biyyattii irra gahe kun shallaggii bu'uuraalee misoomaa barbadaa'ee fi mallaqa guddaa isaan deebisanii suphuuf bahu waan dabalatuuf baasii guddaadha jedhe. Itti fufuudhaanis osoo siyaasni biyyattii qajeelee qabeenyi guddaan kun hojii misoomaa irra oolee dargaggoota kuma hedduuf carraa hojii uuma ture. Sababa tasgabbii dhabuu siyaasaa Itoophiyaatiif biyyoonni dureeyyiin gargaarsa mootummaa irraa kutaa jiraachuunis dhiibbaa olitti ibsame kana hammeessee sirna siyaasaa fi diinagdee biyyattii duruyyuu qarqara jiru rakkoo keessa buusa jedhe. Haala kanaanis hanguma biyyattiin rakkoo nageenyaatiin raafamaa bultu investimentiin biyyoota alaa Itoophiyaa irraa baqataa adeema. Kunis hanqina sharafa alaa dabalatee rakkoolee hedduu biyyattiin keessaa bahuu hin dandeenye keessa galcha. Dhugaa kana ammoo qondaalota mootummaa dabalatee hunduu amanee jira jechuun yaaddoo kasaaram sababa lolaa fi tasgabbii dhabuu irraa kan ka'e hangam rakkoo guddaa hordofsiisuu fi bakka hunda dhaqqabuu akka danda'u karaa adda addaatiin xiinxallee ibse. Bu'aa fi kasaaraan waggoota darbanii bifa olitti ibsame kanaan shallagamus kasaaraan waraanaa lola Tigraay garuu hanga ammaatti wanti ifa ta'e hin jiru. Kan jedhu maxxansi Itoophiyaa Business Review kun haalli dhaga'amaa jiru garuu qaamota hundaafuu yaaddoo guddaa ta'uu danda'a jechuun dhiphinna qabu ibse. Abiyyi Ahmad kufaatii fi kasaaraa diinagdee sababa lola Tigraay kanaatiin dhaqqabe kallattiin dubbachuu baatus riiqichoonni ciccituun ibsaa fi tajaajilli telekoomii addaan cituun akkasumas buufanni xayyaaraa barbadaa'ee hojiin ala ta'uu dubbateetii ture. Fakkeenyaaf buufanni xayyaaraa Aksuum qarshii miiliyoona 527 ijaarame lola Tigraayitti uumameen barbadaa'uun isaa kufaatii diinagdee Itoophiyaa hordofsiisuu danda'uudha. Diinagdeen biyyattii sababa weerara koronaatiin waxalamee raafamaa ture lola dhiyeenyaa kanaan kufee lafa gahutti jira. Amma ammoo fincilli kutaalee Oromiyaa garagaraattis dhoohaatii jira. Kana to'achuuf baajanni kaaznaa keessaa dhadhaabamee ni ramadama. Diinagdeen Itoophiyaa kufee lafa gahuun uummata daabboof hiriirsuun isaa waan hin hafneedha. Lolli Tigraay osoo hin eegalamin jedha Itoophiyaa Business Review sababa rakkoo nageenyaatiin investimentiiwwan 300 ol barbadaa'anii hojiin ala tahuu aangawoota komishinii Itoophiyaa wabeeffachuun gabaaseetii jira. Investimentiin alaa gara biyyaatti seenu yookaan foreign direct investment waggoota darban keessattuu baroota 2010 hanga
2017tti daran dabalaa dhufeem bara 2017 waggaatti doolaara Ameerikaa biiliyoona 4.5 gahee ture. Kunis Itoophiyaan biyyoota Afrikaa investimentii alaa karaa hawwachuun beekaman kan duraa 5 keessaa tokko jedhamtee leellifamaa turte jedhama. Haa ta'u malee haalli kun eega Muummeen Ministeera Abiy Ahmed bara 2018 gara aangootti dhufee asitti hir'achaa dhufee dhuma bara 2020tti gara doolaara Ameerikaa biiliyoona 2.5tti gad bu'ee jechuun xiinxala ogeessota diinagdee Itoophiyaa wabeeffachuun waan qindeesse maatii isaa dubbisiise. Ethiopia Business Review jechuudha. Sababii kanas rakkoo nageenyaa uumamaniif kanneen hojiirra jiran rukutamuu fi investimentiiwwan haaraan ammoo biyyattii irraa yaaddoo nageenyaatiif jecha baqachuu isaaniiti. Mootummaan yeroo ammaatti investimentiiwwan miidhamaniif beenyaa akka kafalamuu fi dureeyyoota biyya keessaa fi biyya alaa harkisuuf seera haaraa baasee socho'aa jira kan jedhe gabaasni Ethiopia Business Review kun garuu kanas ta'e haalli nageenyaa fi tasgabbii siyaasaa kallattii hundaan biyyattii raasaa jiru caalattuu diinagdee kufee jiru caccabsee kuffisa malee furmaata waaraa fiduu hin danda'u jedha. Sababni guddaan gabaasni kun rakkoo kanaaf kaasu ammoo rakkoon biyyattii keessa jiru rakkoo siyaasaa irraa madde waan ta'eef furmaata siyaasaa akka barbaadu akeekuudhaan faallaa kanaan garuu gaafilee fi diddaa uummataa humnaan furuuf yaaluun rakkinicha daranuu hammeessa jechuun barbaachisummaa waliigaltee siyaasaa jala muree dubbata. Ethiopia Business Review dubbii qondaalonni Komishinii Investimentii Itoophiyaa dhimma kana irratti kaasan tokkodhaan akka jedhutti mootummaan diinagdee kana dandamachiisuuf karoora liqii fi beenyaa qopheessaa jira. Garuu karoorri liqii fi beenyaa baankii biyyaalessaa dureeyyoota biyya keessaa fi alaa hawwatuuf qopheessaa jiru kun mootummaa Itoophiyaa irratti ba'aa yookaan dhiibbaa guddaa qabaata. Kunis baasiin deebisanii ijaaruu fi beenyaa investimentii sababa rakkoo siyaasaatiin barbadaa'e kafaluuf bahu kun dhaabbilee faayinaansii biyya keessaa irraa bifa liqiitiin deebi'ee baasii waan taasifamuufi jedhama. Kunis qaala'insa jireenyaa akka malee dabalee jireenya hadheessa hojii dhabdummaa bal'isee oomishaa fi oomishtummaa ammoo gad xiqqeessa. Haalli kun biyya Itoophiyaa duraayyuu hanqina baajataa qarshii biiliyoona 120 dugdatti baattee raafamaa jirtuuf oduu baay'ee badhaadha jechuun xiinxala ogeessota diinagdee Itoophiyaa wabeeffatee barreesse. Rakkoon nageenyaa fi jeequmsa siyaasaa irraa maddus akkamiin rakkoo diinagdee fi nageenyaa hammaataaf saaxiluu akka danda'u fakkeenya biyyoota ollaa akka Soomaaliyaa fi Suudaan fudhachuun ibsee jira. Ethiopia Business Review gabaasa isaa kana keessatti akka fakkeenyaatti jedha gabaasni kun Suudaan sababa lola Daarfur bara 2003 hanga bara 2017 ture keessatti qofaam doolaara Ameerikaa biiliyoona 88.7 dhabde jechuun gabaasa dhaabbata mallaqa addunyaa baasee tuquudhaan rakkoo nageenyaa dhibdee siyaasaa irraa maddu furamuu malee diinagdeen biyyattii fooyya'uu akka hin dandeenye himam. Kanaaf uummanni Oromoos rakkoo Itoophiyaan gama siyaasa diinagdeetiin keessa gangalataa jirtu keessaa akka baatuuf hidhamtoota siyaasaa gadhiisaa jedhee kan gaafataa jiruufi. Walumaa galatti jeequmsa siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jiru har'a sadarkaa diinagdee fi bu'uura hawaasummaa biyyattii raasoo irra gaheen biyyattii gatii guddaa kafalchiisaa jira. Haalli nageenyaa dadhabuun daldala keessaa fi alaa dureeyyoonni biyya keessaa hojii irra jiran akka yaadda'anii fi kaanis hojii isaanii dhaabanii akka biyyaa baqatan mul'ataa jira. Raafamuun siyaasaa sirnichaa investoroota biyya keessaa fi alaa wabii qabeenya isaaniif waan dhabaniif guddoo sodaachisee jira. Akka gabaasa waggaa International Monetary Fund baasetti diinagdeen Itoophiyaa bara 2020tti dhibbeentaa takka tuqaa 9 kan guddate ta'us bara 2021 kanatti garuu guddinni diinagdee biyyattii zeeroodha jechuun tilmaama isaa kaa'uun isaa waan yaadatamuudha. Kun kan daawwataa jirtan qophii Miil'uu Tibbanaatiin kan mil'ataa jirru ammoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaatiin kufaatii diinagdee Itoophiyaan keessa jirtuu fi haala hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti dabarsaa jiranidha. Ammas nu faana bu'aa.
Miidiyaaleen biyya alaa akkuma waa'ee siyaasa Itoophiyaa ungulaalanii barreessaa jiran waa'ee kufaatii dinagdee Itoophiyaas barreessuu jalqabaniiti jiru. Dhaabbanni oduu Reuters mata duree waraannii fi gaaga'amni siyaasaa Itoophiyaa abdii warshaalee biyyattii caalattuu dukkaneessee jira jedhuun waraanni Tigraay fi tasgabbii dhabuun siyaasaa Itoophiyaa industirii damee oomisha biyyattii keessa jiran abdii kutachiisee biyyattii gadi lakkisanii akka bahan taasisaa jira jedhee akka gabaasa Reuters kanatti warshaaleen hedduun keessumattuu Tigraay keessatti cufamanii hojjettoota isaanis Itoophiyaa keessa baasaa jiru. Kanneen hafanis warshaa isaanii cufanii haala nageenya biyyattii irratti ilaalaa jiru. Hojjettoonni kumaatamaan lakkaa'amanis hojii malee dirree irratti hafanii jiru jechuun balaa ilaalcha dhuunfaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Aliim dinagdee Itoophiyaa irraan gahee gabaasem hundaa olitti rakkoon dinagdee Itoophiyaa kun caalatti hammaataa dhufuu isaa kan mul'isu ammoo yeroo biyyattiin karaa siyaasaa nageenyaa fi dinagdeetiin gara duubaatti sigigaataa jirtu kanatti ammas mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmadiin durfamu dhugaa jiru haaluudhaan buddeena abjuu dabballoota isaa fi uummata biyyattii nyaachisaa jiraachuu akka barbaadu kan saaxiluudha. Kanaaf ammoo gochaan saamichaam waraanni Shaabiyaa Tigraay keessatti raawwataa jiru ragaa guddaadha. Akka miseensi koree bulchiinsa Tigraay yeroo ammaa tokko tibba kana jedhetti saamichi waraanni Eertiraa warshaalee fi uummata Tigraay irratti raawwate Tigraay yoo xiqqaate waggaa 20 oliif duubatti kan deebiseedha jedha. የኛ ጎረቤት ሀገር ኃይሎች የኤርትራ ኃይሎች ይህን ኃይል ለመደምሰስ ገብቷል። ግን ማናጅ መደረግ ነበረበት፣ ኮንትሮል መደረግ ነበረበት። ኤርትራን adda bilisa baasaa uummata Tigraayin waraanuuf erga seentee to'achuun barbaachisaadha ture. Miira haloo bahuutiin uummanni dhumeeti jira. Qabeenyi saamamee barbadaa'eeti jira. Qabeenyi barbadaa'e Tigraay waan waggaa 20 duubatti deebisu fakkaatee natti mul'ata. Waldhabbiin jiru adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin. Kanaaf ammoo haati Tigraay hedduu hin qabu. ገደል ልታለቅስ አይገባም። Faallaa kanaan garuu ministeerri muummee Abiy Ahmad dabballoota isaa gowwoomsuu fi uummata bal'aa burjaajessuuf waggaa 30tti Itoophiyaan addunyaa irraa guddinaan tokkoffaa taate jechuun haasaa inni taasise shakkii namoonni baay'een fayyaa isaa irratti qaban daranuu akka dabalu taasiseetii jira. Bifuma wal fakkaatuun Aljaziiraan jalqaba baatii kana mata duree rakkoon nageenyaa investoroota alaa Itoophiyaa keessa jiran irratti yaaddoo guddaa uumee jira jedhuun daddaqinsa siyaasaa fi dinagdee hooggansa Abiy Ahmad jalatti guyyaa irraa gara guyyaatti hammaataa dhufe ragaalee fi xiinxala ogeessotaa wabeeffachuun gabaasee jira. Gabaasni Aljaziiraa kun akka ibsutti sababa waraana bilisummaa Oromoo loluu jedhuu fi rakkoolee nageenyaa kutaalee biyyattii garaa keessatti mudatan jalqaba bara 2019 irraa eegaluun intarneetii fi bilbilli cufamuu sochiin daandii banaa ta'uu dhabuu fi mootummaan gaafii uummataa deebisuurra tarkaanfiilee oggura intarneetaa fi bilbila cufutti fiiguun isaa sochii investoroota alaa irratti dhiibbaa guddaa uume jedhe. Keessattuu jedha gabaasni Aljaziiraan baase kun eegaa lolli Tigraay keessatti banamee uummanni miiliyoona 2.2 buqqa'ee asitti haalli sochii dinagdee Itoophiyaa guutumatti rakkoo keessa galaa jira jedha. Akka fakkeenyaattis warshaa sukkaaraa Walqaayit kan Tigraay keessatti argamuu fi liqii doolaara miiliyoona 500 biyya Chaayinaa irraa argameen ijaarame haleellaa xayyaara Itoophiyaatiin guutumatti barbadaa'uu isaa investoroota biyyattii abdii kutachiisee jira jedha. Kunis biyyoonni akka Jarmanii, Bangladesh, Chaayinaa, Ingilizii fi Tarkiin faan yaaddoo nageenyaa kanaan warshaalee isaanii cufanii hojjettoota isaanii Itoophiyaa keessaa baasaa akka jiran Aljaziiraan gabaase. Kunis kufaatii dinagdee Itoophiyaa ta'uu isaa waan namatti argisiisudha. Kan daawwataa jirtan Miil'uu Tibbanaati. Kan mul'ataa jirru ammoo rakkoo siyaasaan bulchiinsa Abiy Ahmad dinagdee Itoophiyaa irraan gahee fi qabxiilee ijoo biraati. Qabxii keenya dhumaa irra geennee jirra. Ammas nu faana ta'a. Iccitiin gibir addirash kaleessaa fi gabataa lahagar har'aa maali?
Hayyoonni baay'een daddaaquu dinagdee Itoophiyaa fi tasgabbii dhabuu siyaasaa biyyattii duuba saamichi ija baasaa fi dhoksaan taasifamaa turee fi jiru gahee guddaa qabaataa akka ture dubbatu. Har'a tooftaa fi tarsiimoo isaa jijjiiree saamichi sadarkaa mootummaatti geggeeffamu bifa haarawaan taasifamaa jiru sadarkaa olaanaatti ce'ee akka jiru himamama. Warri Abiyyi Ahmad qeeqan jalqabarraa Abiyyi Ahmad nama bittaa siyaasaatti amanuudha jedhu. Bittaa siyaasaa jechuun ammoo aangoo mootummaa daheeffachuun tooftaa garaagaraatiin mallaqa guddaa uummatarraa sassaabuun mallaquma sanaan deebistee nama bituuf yaaluudha jechuudha. Iccitii bittaa siyaasaa saamicha baqaa biyyaa fi uummataatiin taasifamaa jiru kun ilaaluuf tarkaanfiiwwan Abiyyi Ahmad jalqabarraa eegalee fudhataa ture ilaaluun qofti gahaadha. Akkuma wareegama qeerroo fi qarreetiin masaraa kiiloo 4 galeen tarkaanfiin jalqabaa fudhatee siidaa Minilik dhaabuu fi galma Minilik keessatti waggaa 100f dura gibira walitti qabaa ture haaromsuu ture. Kun ammoo uummata Oromoo irraa gaafii itti kaase. Xiinxallaan siyaasaa akka Jawaar Muhammad hadheeffatanii dhimmicha kana falmaatii turani. Adeemsi kun nagaa biyyattii keessatti buusuu hin danda'u jedhanii qeeqanis qeeqa isaanii dhagahee tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu caalaa isaan hidhuun dirree siyaasaa dhiphise. Galmi Minilik masaraa mootummaa keessatti argamu kun maqaa gibir addirash jedhamuun beekamam. Akka adde dammituu hambisaam bara 2019 keessa namoota maqaa Andinnata Paark jedhuun galma Minilik kana yeroo daawwachiisaa turan himanitti sababa moggaasa maqaa gibir addirash jedhamu kun Minilik qondaalotaa fi nafxanyoota isaa waggaatti yeroo tokko galma sanitti waamee affeeraa ture. Nafxanyoonni isaa ammoo yeroo waamichaa kanaatti gibira kafalanii qajeelfama hojii fudhatanii galaa turani. Abiyyi Ahmad isuma kana haaromsee siidaa ekeraa keessa dhaabuudhaan gibira guuraa ture. Maqaa gabataa lahagar jedhuun irbaata affeeree abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee mootummaa hunda irraa qarshii biiliyoona hedduu walitti qabataa ture. Ammas itti jiram. Sababa ijaarsa paarkii fi maqaa bashannanaa jedhuun uummata hiyyummaan rakkatee beelaan waxalamaa jiru irraa mindaa isaanii walakkaadhaan ciree dhaabbilee mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo irraa mallaqa walitti guuraati ture. Ammas guuraati jiram. Tooftaan Abiyyi Ahmad kun kaayyoo lama kan siyaasaa fi diinagdee qaba jedhan kanneen dubbicha keessa beekanim. Kaayyoon siyaasaa maqaa piroojeektii kanaatiin aangoo naannoleef kenname harkaa fuudhuudhaan akka ofii barbaadetti oofuu yoo ta'u, akeekni diinagdee shira kanaa duuba jiru ammoo mallaqa guddaa sirna faayinaansii mootummaa keessatti hin beekamne harka dhuunfaatti galfachuun bittaa siyaasaa geggeessuudha. Akka fakkeenyaatti dhiyoo kana baankiin daldala Itoophiyaa qarshii biiliyoona 1 ol maqaa gabataa lahagar jedhuun Abiyyi Ahmadiif kenname. Dhaabbanni telekoomii biyyattis torbee darbee qarshii miiliyoona 500 kennuu isaa ibsa dhaabbatichi kennee ture irraa hubachuun ni danda'ama. Hojjettoonni miiliyoonaan lakkaa'amanii fi guutuu biyyaa keessa jiran dirqamaan walakkaa mindaa isaanii akka muramu murtaa'ee itti adeemaa jira. Kun hundi maqaa piroojeektii kanaatiin mallaqa Abiyyi Ahmad Aliitiif kennamaa jiru jechuudha. Biyyoota Arabaarraa doolaara biiliyoonaan herreegamutu bifa kanaan harka nama dhuunfaatti galaa jira. Akka xiinxaltoonnii fi quuqamtoonni mootummaa keessa jiran jedhanitti gochaan Abiyyi Ahmad kun yakka guddaa diinagdee biyyaa irratti hojjetamaa jirudha. Yakki kunis karaa adda addaatiin ibsamuu danda'a jechuun namoonni saamicha maqaa biyyaatiin golgame kana qeeqanis jiru. Abiyyi Ahmad garuu qabeenya dhuunfaa isaatiin mallaqa kana herreega maqaa namoota dhuunfaatiin sirna ODT fi caalbaasii tokko malee faayidaa dhuunfaa fi bittaa siyaasaatiif oolchaa jira. Dhuma bara 2020 gaafii dhimma kanaa irratti paarlaamaa biyyattii irraa ka'eefis mallaqaanii dhuunfaan kadhadhee fide eenyuun gaafachuu hin danda'u jechuudhaan mallaqa gargaarsaa maqaa biyyaatiin dhufu qabeenya dhuunfaa isaa godhachuu waan fedhe gochuu akka barbaadu ibsuuf ragaan kana caalu hin jiru. ለመንገድ manni marii kabajamaan kun inxooxxoo hojjedhee hojjechuu baadhee nagaafachuu hin danda'u. Sababiin isaatis inxooxxoof jee birrii takkaanatti hin kennine waan ta'eef isin kan nagaafachuu qabdan baajeta karaaf mana barumsaaf hospitaalaaf ramadameedha. Haala kanaan rakkoon siyaasaa Itoophiyaa diinagdee Itoophiyaas barbadeessee jira. Kanaaf ammoo maddi isaa guddaan bulchiinsa Abiyyi Ahmad kan baltsagannaadhaan biyya bulchaa jirudha. Rakkoon biraa immoo guddaan
Itoophiyaa ammas mudatuuf adeemam. Gaafiin uummataa akka ibidda saafaa laboobaa jiram. Fincilli diddaa bilisummaa guutummaa Oromiyaattis dhoohaa jiram. Hunda caalaa gaafiin uummataa akka deebi'uuf lagannaa nyaataa irra jiraachuun Jawaar Mohaammed fa haala biyyattii hammeessaati jiram. Maaltu akka uumamu ammoo hin beekamu. Kun kan daawwataa turtan qophii Miil'uu Tibbanaatiin. Kan mil'anni ammoo rakkoo dinagdeen Itoophiyaa keessa bu'ee fi rakkoo siyaasaa biyyattii hudhee qabee jiru mil'anne. An kan isin faana ture Siraj Sabaf gama ogummaa suur-sagaatiin Abdii Jamaaltu na faana ture. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufuu gama kiyyaan turtii gaarii.